kun keessa bakkaa keessa gaaraa fi bu'aa fulaga tarba keessa deemaa turtanii lubbuu aarsaa kafattanii har'a ammeetinu dhakaa nyaattanii biyyee nyaattanii dhakaa boraafattanii finjaan keessan duudanii har'a waggaa 27 kan dur hafe haa ta'u alaabaa waggaa 50 awwaalame har'a ammoo waggaa 27 maqaa keenyayyuu kaasuu wallaalle boollaa nuu baaftanii nuu dhalattan baga kanaan isin ga'e baga nuu mul'atan Oromootaaf jecha wareegama kafalan hayyoota teenna maanguddoota teenna beektota teenna akkasuma qeerroota teenna ka harka qullaa rasaasa dura qoba ifii qabanii kallacha fi rasaasatti kennanii har'a aduu bilisummaa kanaan nu ga'an baga isiniin ga'e ka duutanis jannata ka jirus bilisummaa isiniin jedha. Oromoon maqaa ifii dagattee maqaan kiyya sharoo keessaa naan jedhan jettee maqaa ifii himachuu wallaaltee Oromoo kaabaa kibbaan bayaadhiyaan addaan nu babaasanii amantiidhaan biyyaan keessumaan lagaan addaan nu qoodan haqara garabbi tokko isin godhe isiniin jedha. Oromoo addaan baasanii shirri addaan nu qoqqoodee akka daabbootti addaan nu kukkutatee Oromoo kiristiyaanatiin Oromoo muslimaa isin jibba jedheeni Oromoo muslimaatiin ammoo Oromoo kiristiyaanaa isin jibba jedheeni kaani waaqeffataa jedhee kaani muslima jedhee isin waaqeffataa taatanii jedhee kaan muslimaatiin ammoo atin amantii kee gadhiiftee waaqeffataa taatee kiristiyaanatiin ammoo ati muslimaa ka Oromoo himattu jedheeni addaan nu qoqqoodaa ture jechuun amantiin baga rabbi aduu kanaan isin ga'e baga bilisummaan isin agarsiise isiniin jedha. Isiniin jedhu hayyoota keenya hooggantoota keenya tabu'aa bayii baay'ee ifaajjanii akka aduu kanaan nu gahe baga rabbi isiniin gahe ani wanni isiniin jedhu qabsoon haqa dhufe kun aarsaan wareegamni baay'een itti kafalamee baale lafa gootota koroneel Jillaan Waaqoo guutuu koroneel Adam Cirroo ka Aliyyii guutuu ka Huseen Bune ka Taaddasaa Birruu ka Jaadam Daarara ka Adam Elemoo Qunxoo ka jedhu jedhanii ka maqaan isaan jala badee akkasuma wareegama baay'ee kafalanii warreen haqa waan kana isaan argin dabraniif rabbi keenya kan isaan haqananiisu jedha. Aduu bilisummaa baase kun dhiiga hayyoota keenya qeerroowwan keenyatti lafaa ol darbe malee nu qalbiidhaan kanaan wayyaaneen sittaane kana nuun kennine. Waggaa 27 addaan nu qoqqoodanii nu gabaasanii turan har'a immoo sittaanni kun dhiiga namaatiin dhiiga qeerroo keenyaa rasaas itti wareegamanii kan dhufe waan ta'eef awwanni isiniin jedhu warra har'a galtan kanaan isiniin jedha. Oromoo shanii miti gadaa Oromoo shan malee. Shanii miti gadaa Oromoo shan malee. Isin shanii taatanii galtan gaafa baatan adda bilisummaa Oromoo takka taatanii baatan har'a immoo shanii jaha taatanii galtan akkasuma ammoo isinuu dhaabbata diimokiraasummaa uummata Oromoo keessallee torba 8 taatee jiru. Nu nama 15 keessummeessuu hin dandeenye. Isin jaallanna ummanni kun marri sababa alaabaa kanaan wareegamaa tume tumamaa tume konaafamaa tume dubartiin daa'imarratti du'aa turte har'a dhiiga kana lafatti gadi deebisina amaanaa isiniin jenna. Yoo tokko taane hiina cabsuu dandeenya. Yoo tokko taane bakka yaadne gahuu dandeenya. Yoo tokko taane bakka yaadne gahuu dandeenya. Yoo tokko hin ta'in ammoo waan argannee iyyuu dhabuu hin dandeenya. Kanaaf waan isiniin jedhu tokko ta'a. Obbo Jawaariif rabbi jaallatu sa'aa kamii bilisummaa kan nu qabsiise jisa. Obbo Lammaa
Wani sinin jedhu OPDO dhaabbata kadhaamu. Wani sinin jedhu OPDO dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo. Dr. Abiyyi fi Lammaa Magarsaa isin keessa tumamanii akka sibiilatti sammuu danda'e haaromsiisanii bahanii haadha gara qe'eemsaa dhufan. Isin ammoo warri achi jala jirtan sammuu keessan kan jijjiiranii haaqallee achuma jirtan. Warri makalee isin baasee isin diina kaasetu isinillee keessaa raasee isin kaasu jechuudha. Akka isaanitti tiimii Abiyyiitti tiimii Lammaa ka jedhan kun qeerroo ta'ennan waan dhalateef isinilleen akkasuma hayyoota teessan sana hooggantoota teessan sana ilaalatiin sammuu keessan ka danda'e kan akka isaanitti haaromsaa isinin jedha.